Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti immoo ani Mallasa Dirribsaati. Kantiibaa Tananii magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa hojii tola ooltummaa gannaa jalqabsiisanii. Kantiibaa Tanaa Taakkala Uumaa hojii tola ooltummaa gannaa kana manneen jiraattota harka qalleeyyii fi humna hin qabne haaromsiisuu jalqabsiisuun eegalani. Hojii tola ooltummaa gannaa kanaan manneen jiraattota harka qalleeyyii 1,000 caalanii ni haaromfamu jedhanii jiru. Manneen jiraattota harka qalleeyyii haaromsuun alatti manneen barnoota haaromsuu fi xiyyeeffannaan kennamuu himanii jiru. Ganna kanaan manneen barnoota 400 ta'anis ni haaromfamu jedhanii jiru Kantiibaa Taakkala Uumaan. Hojiin haaromsaa hojjetaa jirru jedhan Kantiibaa Taakkala Uumaan. ሰዓት ለኛ ህንጻ ማደስ ቀለም መቀባት ማፍረስ አይደለም። ሀሮምሰ ጀቹን ኑይፍ ገሞ ሀሮምሱ አሉ ድቡፍ ዲገኒ ጃሩ ቆፈሚቲ ኑይፍ ሀሮምሰ ጀቹን ሀሮምሰ ሰሙፍ ሚራ አከሱመስ ኦኔራ መዴዳ መኔን በርኖታ ገነ ከነ ሀሮምፈመን በረቶኒ የሮ በርኖታ ሳኒት ዴቢአን ሰሙን አሮመኒ አከ በረተን ታሲሳ ትምህርት ቤቶቻቸው ያማረ ሳቢ እንዲሆን ደግሞ እነሱ የሚከተለውን ትውልድ ይገነቡ። Hojii tola ooltummaa kanarratti uummanni dammaqinaan hirmaachuu akka qabu siidhamanii jiru hiriyaa dhufeeratu gabaase. Qeerroo Oromoo jijjiiramatti wareegamee argamsiiserraa fayyadamaa ta'uu qaba jedhame. Kun kan jedhame konferansii nageenyaa fi misooma magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti taa'ame irratti bal'ina isaa Abdul Salaam Hasan isinitti hima. Konferensiin nageenyaa fi misooma magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti taa'ame irratti dargaggootni qabsoo gaggeeffamaa tureen wareegama olaanaa kafalan xiyyeeffannaa dhabuun daandii gubbatti hafaniiru jedhan hirmaattotni waltajjichaa. Humni jijjiiramaa kun sababa carraan hojii seeraan isaaniif hin uumamneef araada adda addaaf saaxilamaa jiraachuun ibsameera. Qeerroo itti wareegamee itti garafamee itti hidhamee jijjiirama kana fide kana mee ilaalaa jirtu akka magaalatitti hojii dhabeeyyii ta'anii kun mana caatii toolaa kun mana shiisha toolaa suusii adda addaa baraa jiru kanarraa kan kee maal hojii dhabuu isaaniiti. Hojiin kan kennamu beekodhaan hin qulqulloofne irratti keessatti. Kana malees warroota waldaadhaan gurmaanis sababa garagaraatti baay'isuun lafarraa harkisuutu mul'ata jedhamee jira. Hojii dhabiyyee erga jedhamee sodaa nageenyaatti kan hin jedhe waa'ee fandii tokko. Hojii dheettanii amma magaalaa kanarratti oduu dinneetuma sim jenneettoo eenyu jennee waa'ee booda dargaggoon naannoo kanaa hojii tuffataa nuun jettan. Nu gaafii nutti ta'eera maali yoo jettan ammarree samuunuma kanaa itti deddeemaa jirraa hojii gurmoofnee irraa gaafii nutti ta'e an sodaa nageenyaatti isiniif ta'u. Amma fakkeenya akka nama dhuunfaa tokkotti asittan dhaladhee asittan guddadhe. Kaartaa fidii qabsiisii jedhamaa jira. Nu kaartaa kan hin beeknu akka nama dhuunfaa tokkotti kan suuqitti gurgurama sana hin beeku. Nuuf hin kennamne kaa kaartaan lafa qabna garuu afarkaa. Hojii dhabiyyeen yaa gurmaa'u jedhama. Gaafa gurmaa'anii gara hojiitti galuudha deeman waabiin dhiyeessuu qaban humna isaaniitii oli. Yaa ta'u immoo kaartumaayyuu yaa qabaatan yoo jenne mee ijoollee qote bulaa meeqaaf kaartaan kennameera. Maalis qabsiisuu danda'an. Akka Laga Xaafootitti jiraachuun ni malata. Akka Laga Daadhiitti garuu jira. Namni kaartaa kennamee fi harkaa qabu waabii ta'uu danda'u jira. Oduma immoo kaartaa dhaayyuu qabaatanii namni muraasni tarii qabu ta'uu danda'a. Mana bolokeetiin irratti hin ijaarramne kaartaan hin qabatamu jedha. Qeerroon kun homaan qabu. Waan hojjetu hin qabu. Hojiidhaa hojiin hin kennamuuf. Isaaniif akka hojjetaa mootummaa kanatti maaliif gurmeessitanii ta'u hin kennineef. Boruu dhiibbaan kan isinitti fidu waan biraa keessa kan nu galchu qeerroo karaa irratti hafaatu jiru kan. Bulchiinsi magaalattii gamasaatiin humna magaalattiin hojii dhabdoota simachuuf qabdu adda baasuun carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira jedhe. Kantiibaan magaalattii Aadde Habiibaa Siraaj
qeerroon humnoota maxxanaa irratti qabsaa'ee jijjiirama fidee maxxantummaarraa fagaatee dafqa mataa isaatiin jijjiiramuuf hojjechuu qaba jedhan. Namni tokko dafqee hojjetee jijjiiramuu danda'utu sirra jiraata. Lafa ofii keenya qopheessinee liqii mootummaan qopheessee manni qopheessaa wabii ta'ee xalafaa waastinnaa hojjetaa mootummaa keessaa wabii fidatee xalafaa waastinnaa walii ta'ee ka'ee dhufee manni qopheessaa akka wabii ta'uu godhannaan hin dadhabame. Dargaggoof akkasitti immoo maallaqa kennuu hin dandeenyu arras Booris. Dargaggoon kanarra jiru bichaa miti. Booris dargaggoon jenereeshiniin itti fufa. Isa itti fufu sanaafis birriin sun hin barbaachisa. Birriin kun waans magaala keenya galeera taanaan fandii naannaadha magaala keenya keessaan ba'u. Tokko fudhatee garuu akka biyya Saawuz Afrikaatti baduuf miti kan liqii kana kenninuuf. Dirqama hojmaatni seeraa jiraachuu danda'utu irra jiraataa kan jedhu kana an maanguddoonni sitti argamtan illee haadholiin illee galaatii waa'ee liqii kanarratti mari'adhaa lafallee qopheessinee qabna. Liqii hojii dhabdootaaf dhiyaatuuf kaartaa fi pilaaniin gaafatamuu hin jirus jedhan adde Habibaan. Qeerroon magaalattii hojii osoo hin tuffatin hojjetanii ofii fi biyyas jijjiiruuf of qopheessuu akka qabaatanis dhaamanii jiru. Nageenya waraanee mirkaneessuu fi mootummaa fi uummata gidduutti wal hubannaa cimsuun murteessaadha jedhan jiraattonni magaalaa Shaashamannee. Jiraattonni konferensii nageenyaa fi misooma magaalattiitti taa'ame irratti hirmaatan akka jedhanitti injifannoo qeerroon wareegama qaaliin asiin ga'e fullaasuufis ta'e nageenya waraa mirkaneessuuf mootummaa fi uummanni wal hubannaan hojjechuudha qabu. Mootummaan gaaffilee uummanni gaafataa ture deebisuu fi keessoo isaa qulqulleessuu irratti xiyyeeffate hojjechuu qaba jedhanii jiru. Kana malees nageenya lammiilee fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu akka qabu dubbatanii jiru. Olaantummaa seeraa fi nageenya mirkaneessuun gahee mootummaa qofaa miti kan jedhan jiraattonni uummannis nageenya naannoo isaa eeguun gahee gamasaa bahuu qaba jedhanii jiru. Sibiilawwan Corporation Engineering fi sibiilota Itiyoophiyaan oomishamanii hidhii laga Abbayyaa ittiin ijaaramaa ture kontiraaktara haaraa hojicha qabateen baafamaa jiraachuun ibsame. Ittaanaan hojii geggeessaa piroojeektii hidha haaromsaa Itiyoophiyaa Injiinar Efreem Waldakidaan sibiilawwan kunneen akka baafaman taasifamaa kan jiru. Sadarkaan sibiilawwan kanneenii piroojeekticha kan hin madaalle ta'uu isaatiin jedhanii jiru. Sibiilawwan sadarkaa isaanii eeggatanii bakka sibiilawwan baafamaa jiranii bu'an oomishamaa amma jiru jedhanii jiru. Namoomsaa Admaasuu dabalata qaba. Ijaarsi piroojeektii guddicha haaromsa Itoophiyaa akkuma itti fufetti jira. Korporeeshiniin injiinaringii fi sibiilota Itoophiyaa hojiilee makaanikaalaa hidha haaromsaa itti gaafataman fudhatee hojjetaa akka ture ni yaadatama. Haa ta'u malee korporeeshinichi sibiilota oomishee ijaarsa piroojeektichaa keessatti kan hojiirra oolchee kontiraaktara haaraa itti gaafataman fudhateen keessaa yaafamaa jira jedhan hojii gaggeessaa olaanaan piroojeektichaa ኢንጂነር ኤፍሬም ወልደኪዳን ቀደም ብሎ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የተጀመሩ ስራዎች ነበሩ። የተወሰኑት ስፔሻሊ በቦተም አውትሌት ላይ ዱራን ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ፊ ሲቢሎታ ኢትዮጵያን ሆጂሌን ኤገለማኒ ቱራኒ murasni isaanii fakkeenya fi bottom outlet iddoo jedhamutti kan hojjete qorannoodhaan ilaalame sadarkaa barbaadamu gadi waan ta'eef kontiraaktarri haaraan itti gaafatama fudhate sibiilonni akka keessaa yaafamanii gochaa jira. Kanaaf keessa gatameera. Kontiraakterichi kana booda kan hojjetu isa bottom outlet jedhamu akka haaraatti hojjechuudhaan. Hojii gaggeessaa olaanaan hojii makaanikaalaa piroojeektii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa sibiilonni yaafaman umriin dheeratan waan ta'eef jedhaniin kan bakka bu'u kan biraan oomishamaa akka jirus beeksisaniiru. እነዚህ ስቲል ፕሌቶች ይሄን በውለታው መሰረት የገባነውን እንትን የሚያሟሉ አልነበሩም አክቹአሊ Oomishaaleen sibiilaa kunneen akka waliigaltee keenyaatti kan sadarkaa hidha haaromsaa fi madaalan miti. Hanga jedhamee kan umurii qabaatan miti. Amma akka jijjiiramu murtaa'eera. Kan bakka buufamu bifa haaraan oomishamaa jira. በምርት ላይ ነው የሚገኙት። ሲቢሎታ ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ fi sibiilota Itoophiyaan hojiirra oolan deebisanii yaasuun
hojiin ijaarsa piroojeektichaa akka harkifatu sababoota kanneen ta'an keessaa tokkodha. Sibiilonni iddoo kanatti argaman gubaa bakka piroojeektiin hidha haaromsaa itti hojjetamu hidha haaromsa keessaa baafamanii kan iddoo kanatti gatamanidha. Sababiin kun gatamee fi qulqullinni isaa istaandardii hojii hidha haaromsaatiif kan hin guunne waan ta'aniif meetii akkan hojjete yookaan immoo korporeeshiniin sibiilotaa fi injiinaringii Itoophiyaa kan hojjete duraan hidha sanarratti iddoo sana geessee irratti hidhee turetu amma kontiraaktaroonni haaraan kan fudhatanii kwaalitiin isaa yookaan sadarkaan isaa hanga turtii isaatii fi kan guutu waan hin taaneef keessaa baafamee iddoo kanatti gatamuuf dirqameera jechaadha. Kun hundumti isaa baasiin itti bahee maallaqni hedduun itti bahee kan hojjetame ture haa ta'uti xumurri isaa iddoo kanatti gatamuu ta'eera jechaadha. Hidha guddicha haaromsa Itoophiyaatti hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii waajjira hirmaannaa uummataa obbo Haayiluu Abrahaam dhaabbileen hojii dadhaban kan biraan bakka buufamuun ijaarsa piroojeektichaa akkuma ariifatetti jira jedhaniim. ያው መንግስት ባደረገው ጥብቅ ግምገማ ችግሮቹን ለይቶ ፈትሾ mootummaan qorannoo cimaa qorachuun rakkoolee sakatta'ee erga adda baasee dhaabbata hojii dadhabee kan biyya keessa dhaabbata biyya alaanii akka bakka buufamuu godheera. Hojiinis itti fufee jira. Amma akkuma laallee hojii ijaarsaa piroojeektichaa tarkaanfataa jira. Oduu biyya alaatti dabarra. Ameerikaatti kirkirri lafaa Kaalifoorniyaa gama kibbaatti mudachuun dhagahame. Kirkirri lafaa kun reektar iskeelii 7.1 akka galmeessisee ibsamee jira. Kirkirri lafaa kana kan biraan reektar iskeelii 6.4 galmeessisee kamisa darbeessi naannichatti mul'atee ture jedhamee jira. Kirkirri lafaa fakkaatan naannichatti ammasii mudachuu akka danda'u ogeeyyiin damichaa ibsaa jiru. Dr. Lucy Jones kirkirri lafaa tokko kirkira lafaa biroo uumuu danda'a jedhanii jiru BBC gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafa waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.